Bagumarran ta'irgamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaanii muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanana wala duraanii achinahu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniif ta'uu isaan diini akkasillee injisaan sayyidul amiini haqiiqaan aqiidaa kun nama gallaanii mootummaan kan rabbiiti mootiin siftinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera lamaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa halqe qawmi kana qabilaal faada jaalalleen sayyidii kan bifti gurraacha kan keessa isaanii gaafa sumriin isaanii 43 jaahiliyyaa keessaa ta'e namaa gadi ilmaan Qureeshotaa xiqqaa guddaan hundi osoo keewaanaa namaaf tolii gadi gaafa hojii rabbii bira bu'uu bade isa ga'eer gaal sayyidal wujuudi quraana dhaga'ee kalaamu samadii seera rabbii gaarii waa hundaaf sanadi kan nama wal qixxeessu gurraachaa fi adii bagumarran ta'irgamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaanii muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanana wala duraanii achinahu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniif ta'uu isaan diini akkasillee injisaan sayyidul amiini haqiiqaan aqiidaa kun nama gallaanii mootummaan kan rabbiiti mootiin siftinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera lamaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa halqe qawmi kana qabilaal faada jaalalleen sayyidii kan bifti gurraacha kan keessa isaanii gaafa sumriin isaanii 43 jaahiliyyaa keessaa ta'e namaa gadi ilmaan Qureeshotaa xiqqaa guddaan hundi osoo keewaanaa namaaf tolii gadi gaafa hojii rabbii bira bu'uu bade isa ga'eer gaal sayyidal wujuudi quraana dhaga'ee kalaamu samadii seera rabbii gaarii waa hundaaf sanadi kan nama wal qixxeessu gurraachaa fi adii اللهم صل على محمد صاحب الكرامة ونبي الرحمن اللهم صل على محمد صاحب الكرامة ونبي الرحمة اللهم صل على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دعوتات على الذكر دعوة شوفكم يرتمر نجين ربي سبحانه وتعالى سمولي ناجراته كثير كين يولين جرا إن شاء الله كسمة دقيقة تكون أبصى نشيدا ساتنا كسورة كيفدا bagumarran ta'irgamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaanii muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه دعوتوتا أهل الذكر دعوة شوبكم جرت مرتنا جين ربي سبحانه وتعالى اسم ولين هاجرات جتشارا كسمتي هواسني كينيا كان أمنتين الدافان تقوب يتكاتس الشمع هركفون يويا ببارو أنا أعرفون سنينجا توليغا بريس خينيا أرتس كدير مرسو أنا يو خينيا مشيدي خينيا بكما قبلتين اسني في أديجرا سجنتها نخيس واحد دول الرابرنا واحد دول الدجينيا أكسم جم تشوغرتي أمتوتا سياساتيس ولمان الرادة جينيا جمع إساتين سندبرسا أبو قدير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استجابة. تولي أنا هروفو إيجا وقاتي ربي سبحانه وتعالى الرول إنه ديبسي قالني ربي فاجيه ميدولان درسي وصوغا مسن ديبين كورونا جنا إسباني هدو واحد دو ربي نوجته ميتهم كورونا تنجلا برارمتم وكم نمو قبمني فييني الحمد لله. والله الحمد لله رب العالمين. ربين قا دكوبا خنا جلا قرتي أبا فدتي فدتي. صح. دكوبا خناس ربين مجيزو ما قرتي الدنيا تنا قرتي هنقلي بوتين إسنيكين هنقلي بوتين إسيد أبام سيسه شنو قرسي سودا في الدنيا قوتو دامسه إبسه قرسيسه. وانتف مجيزا سا وانتاتف. صح. ورّي قرتي قلبي كابو سرّتي قلتيف. لغة. هنقبني قرتي زلالمو قرتي هنقلتو في. صح. ورّ ربي قلتيف نوابدو آمين. آمين 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 يا الله. تولي ما شاء الله إيه كسنجنة gammachuun gartee rabbiin waliin nuuf fufaa jira gammachuun gana gartee rabbuma galatoonfanna
hidhamtoota siyaasaa cinaan bahanii gariin hafanii mee maaltu dhagema yeroo jarri kun ba'an jara kana wal beektan qaamaanis hundaa'u mee gammachuu ta'e akkam ibsatta gaa inshallah sujuunne rabbiin kadhachaa turre alhamdulillah gammachuu maaltu dhagema jarri kun ba'uuf. Wallahi rabbiin kuni kan waan hin taatu ja'an taasisu kan gartee haqa moosisu jechi isaa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra jechi ijoo kun qiiqaa ta'uu kan raggaasisu jechi kun dhugoomuu isaatti jecha rabbal kariim kun dhugoomuu isaatti Allahu akbar falillahi alhamdu akka malee gammachuu guddatu natti dhagayama. Sirbaan osoo hin taane siyaasaa keenyaan osoo hin taane gaafa gartee rasuulli rabbii tuqamanii salawaata addunyaa guutuun buuse nuu baasi jechuudhaaniin ragaa baha. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahiinsa isaanii kanaas bahiinsa khayrii ummata bal'aadhaa qabu. Akkana. Rabbi haa taasisu. Amiin. 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 Amiin ya Allah. Masha Allah. Tana egaa gammannee waa hedduu sagantaa gara keertee peejii keetiraan hedduu hordofaa turre hooggantoota keenya kana akka Abaabakrii faa Umara faa warra haqaasan rabbiin haa godhu jettee turte. Tole meegaa har'a inshaallahu ta'ala Kadir akkuma kallattii hundaan peejii kee Facebook keetirratti ofii labsiteetti miira kana keessa maaltu si galche Kadir qabsoo keessaa beekan joos meen ilaalla. Kadir duraanis Islaama artistii turte har'a maqaan artistii san sirraa bu'ee ustaada goonamoo gartee artistiin numa jirti zamana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam numa jira. Hataan Musaabit faan numa jiran artistoota oguu jedhan gartee yaani rooga hedduudha jira mee kanatti gartee waan kanattis ofumaaf seente arraas ofumaaf keessaa baate eenyu si dhufe waan kana keessaa si baase Kadiru akkamitti artistii sirba bara meeqa kanatti gartee yaani caffarsiisaa ummata kana bashannansiisaa qabsoo meeqa keessa dabarte viidiyoon sagaleedhaan waan adda addaatiin godhaa turte arra murtii tanarra akkamitti geessee keessaa murattee baate. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان بدل أني في سنة وانسن ربين بديتنا نججو أو وانسنين أنا تتهاجم أرتيسني ربي متختهاجمي أنيس قرتي وانني وانسن اتهاجمين ummata kiyya cunqurfamaa ittiin gartee mirgasaa lallabeetti walii galfachuudhaaf. Duuba gaa waan saniinis haala rabbi fedheen ooffachaatiin ture. Mirga ummata kiyyaa kanaas ittiin lallaba ture. Akkuma gartee Sayyidinaa Muusaan jaanii yaa Muusaa uleetee tana. Maalitti gootaa jennaan akkas waa hushi haala kanami cabsaanii kanattiin dachii balleessaa wayii je'e injan yeroon dadhabettiin dhadhaabbadhaani akkas yeroo gartee re'een tiyya beeloyte muka ittiin gadi akkas baalaan itti gabbuufadhaani je'e miti akkas duuba isuma tana darbi je'eeni rabbiin gartee quduraa mujiizaa gartee siirii zamana sanii siirii mootummaa fir'aawnaatiin cabsitu mujiizaa bofaa godheefii miti. Anis duuba gaa rabbiin san godhe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah. Waan kanarraa hoggaana baasu wallahi rabbii soban qabneeniin sii kakadha. Allahu akbar. Rasuulli rabbii abjuudhaan manaa mannatti dhufanii. Allahu akbar. Rabbi amma nu jeesuu fi boru waliin nu kaasuun sii kakadha. Guyyaa waan kanarraa rabbi na baasuu deemu rasuula rabbiiti rabbi natti fide sallallahu alaihi wasallam. Kana ijaaimimmaan dhiigaatiin hin mirkansa. Akkiin gartee manaama kana hanga xiqqoodhaan irraa si himaa manaama kana ani siifin shakke. Tole. Dhiiroo maalumaatiitu an sadarkaa tanaas waan qabu. Een harkaa fi naa dhagayaan taatu. Kana rabbitti maganfadheetiin jira. Iftuulummaarraayis rabbitti maganfadheetiin jira.
nafsiyyaan tiyyeef guddisuu irraa is rabbitti maganfadheetin jira ani miskiina hawaasii uukii jayyaammadha. Akkan. Isii tanaan duuba gaduma ciisee halkan dubbiin tumburummaa uumamuu deemtu. Hayyee. Shee Maammarra Shaabbitaa kanaan dhaabbatanii shee Amiin Mirga kanaan rasuula dhaabbatanii. Ulamaa'iin isaan marsitee dhaabbatti. Anin bifa kanaan jedhee himuu hin dandeenye. Rasuulli Rabbii dhufanii akka gartee nama baratee madrasarraa eebbifamuun jiraa miti. Xalayaa ragaa namaa kennanii. Akkasitti harka dhawaati harka qabanii xalayaa gartee Bismillahirrahmanirrahim suratul Faatihaa qabdu. Harkaan naa kennanii ati seeyfii kiyyaan. Ifa wallahi. Amma lafaa ka'eetiin waan kanarraa baaragee hedduutu jira akka Nabii Yuusuf sanitti gartee sharriin ilma namaa kunis ni jirti. Manaama saahimuu irratti sanis rabbitti maganfadhe. Subhaanallah. Rabbii waan san agarsiisee ifumaa shakkii ammaas dhiiroo ibiliis tukkanan na godhamu. On namittis kana jee himadhe waan biraati abbaa kiyyatti himeetumaan. Abbaan kiyya booyan. Duuba hoggaa waan kanarraa dammaqu ibiliisis akkan jenne rasuulli Rabbii ibiliisitti masalamanii. Akkas namni manaa manna arge anuma arge jedhamta. Jecha kanaanis raggaasifadheetumaan manaamuma san keessattuu yaa Rabbi an sadarkaa tana maaliin qabee akkamittiin bakka tana gahuu dandayaa hoggaan an jiru waan akka gartee paaraashuutii buuf jeetuma gaa godhee bira na dhaabu. Waan akkasiitiin Rabbi fuula sana dhaabe. Hoggaan kana jiru alhamdulillah borummaa arraba isaanii san Rabbi barsiisa. Arraba gartee isaan irratti bu'uu fi ummata Islaamaa Oromoo irratti bu'u Rabbiin agarsiise. Waan san irraahis amma irra deebi'i amma gaazexaa isaan tokko irra deebi'imee akka jettee san ji'ii naan jedhe. Akkaan jee san bar rabbumaatu naa fedhee na jechisiise malee waan hinan. Akkan. Akka sanitti akkas na jechisiises manaama san arkuu fi akkiin borummaa arkee san je'ee daliila san Rabbi irratti na raggaasises. Guyyuma san irraa duuba garaan kiyya na citee afaaniin isaan iyyaame lammata garte. Allahu akbar fadhi. Rabbiin waan fedhe fida akka fedhe nama qajeelcha kaan Abaa Bakri rasuul ajjeesuu deeme kaan gartee waa hedduu hojjechuuf deeme yoo isa bira dhufu aman hedduu gartee duba gartee dhaddeen gartee maarreef baatee jaan buqqee baatee dubbaarra baatee jedhaniin Rabbiin manaamarraa kaasee waahiin tunis manaamumaan eegalte rasuula salawaatu rabbi wasalaamu alayhi baay'eetu manaaman aman mucaa takka taniin gartee khaleessuma shadheen gadda qabachiise halkan hunda shaadaan qabachaa buleetti kiristaana ijoollee tawaahidoo ortodoksiidha halkan hunda shaadaan qabadhaa guyyaa ammoo ani kiristaana jedhe ajiib wallahi islaamummaan kana malee haqan jiru jette kirriitiyya muramtee lafa narraa bulteetti numaan deeffadha jette soo dubbiin kun na dhibdee akkasitti gartee Rabbiin islaamummaa kanneef alhamdulillah duraanis islaamaa kana keessa inni gartee muufatus maaliif artii dhiisa jedhus hedduutu jira qabsoon kallatti roga hunda namni qabsoo godha masjida irraayis charchii irraayis gartee barataanis barsiisaanis xiqqaa fi guddaan gartee kan naggadus qonqotus qabsoo tana keessa qooda qaba maasha Allah tanaan murteeffattee kadiir gartee sirba isaa dhiisee ofumaaf nam takka osoo hin je'inin Rabbiin gartee arraba nabiyyiin tuqamuudhaan walirra dhuftee uummatallee gorsa babbareed achirra baatee amantii teetiifis tumsitee nabiyyi keetiif tumsitee uummanillee baay'ee boo'anii gaddanii Oromoon walii galtee akkas namcha kanallee obboleessi isaatillee balaaleffate waan fedhe Rabbi yafa'alu maa yashaa waan fedhe hojjeta alhamdulillah bagasi qajeelchen mee akkasuma gaafa waa'ee Haacaaluu tokko mee haa xumurru inshallah hin dagatamu hiriyaa keeti yoon suuraa dagodhuu baadde kunoo Shukrii Jamaalji atis waliin turtan wal argitaniin mee isa kanarraa hoo yaani maal yaadattaa mee gaafa inni du'e maaltu si dhageeme akkuma irra guyyaa Jawaar baafamus gammachuun si dhageemte guyyaa sanoo nama kana waliin nyaattan waa'ee artii keessa waliin turtan qooda hedduu dabarsitani. Wallahi Haacaaluun keenya gartee ana
Shakespeare kiyyan anja akkamalee haasa'u kiyya jaalatanii. Yeroo hunda nama natiisa. Ani wagaa amala kiyyatti waggaa dubbiin gartee uummata kanaa kaate qalbii tana nama raata. Akkuma Oromoo yookaan kan kaase gartee qalbii tana nama chaawa. Iddoo irraa isin deebi'u. Dhugaa uummata kanaa gartee uummatuma gurguddaa gartee fi injibu kana biraas dhaqeetiin finiineetuma dubbadha. Numan lola akkasitti dammeessaa ture. Ministeerota biraas ni dhaqaa. Ministeeronni hundina beekan ni fincila. Dhoo isaa fi tanan beeku. Numaa amala sanarraa huu jaalachaa dhufa ministeerummaa fi maali lamni gosa kana jedhii. Alhamdulillah gaa caaluun keenya akka rabbitti fedheen nuuf wareegamee jira. Kulli nafsi zaa'iqatul mawt waan taate. Akkasi. Akki isaa kun akka bal'aadha. Akki isaa kun onnee tana gara nagalchi. Mee walumaa galatti irraan dhukkuba waan taateef. Akkasuma bira dabarraa. Irraan dhukkuba waan taateef waan inni wareegameef kana ummata bal'aa kana rabbi harkatti. Akkasi rabbi haa kennuuf. Wallahi dhiigni akkanatti nafu fakkaataa isaatii fi hedduu kan bineensi nyaatee fi harka namaa du'e kan bakka jiru hin beekne qabri isaan harkinis harmeenii fi gartee Oromiyaan baay'ee booyaa jirti. Akkana fakkaattii tana fakkaattii qabsoo keessattis hedduu dabarsite yeroo waa hedduu waan keetii namni hundi beeka. Haasawa miti, ati haasawa miti, ana haasawa miti hundi beeka. Mee kanumarratti yeroo sirbitus wanta yeroo sirbitus yeroo hunda tasbii tana ofirraan dhabdu bakkuma feete waltajjirratti yeroo nasiiba taate malee tasbii namni zikriitti godhuun tana maali waan kun sirriin isii maali? Namni kaan kaayyataa miti. Sibiilaas kaayyataa miti. Ani sii tana godhadheetiin yeruma sanuu bar waan hin fedhu tanaan bar amma harkadhe malee akka laal waan hin fedhu saniin amma rabbi nagahee rabbi na nasaree ifa naa baasee bar. Eeywa. Malee bar zakkaarii zikrii rabbii ta'u halkanii guyyaan kana daabariisii tana gaafa rabbi sii kenne malee amma bar aangoo naa kennee miti. Laal namni kun kun maarriyyoo faarsaa, kun uumama faarsaa, kun dubartii faarsinaa, kun wanta jennaa miti. Sadarkaa barisiin. Akkaan. Sadarkuma isaati immoo dubartii faarsuun sadarkuma isaati. Dhugaa. Maal faarsuun sadarkuma isaati. Akkaan. Sadarkuma isaati. Amma gaa tana hunda keessaa ol na kaaseeti gaa du'aa umanaa gootan tanaan du'aa umanaa gootan tanaan kaa qalbii tanaan gartee beekumsarraa ifin tuulu rahamaan umanaa jettan kana gaa isinii kana sordofeetiin dhaggeeffadhaa miire. Akka fedhallee ta'uu haalaal laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jecha jiru kana onnee tanaan waan qabaa miti amaneetiin jira. Shakkii malee. Nama isii tana jee bara azaabni waan qubuu jaanii bar. Hanga fedhallee ta'u. Kanarraa qaanfata yaa rabbi. Duuba gaa isuma tana raamma tanaa godhee isuma tana onnee xiyya keessaa daraarseeti arraan tana gartee ol guddisee nayaami jechuun bar sadarkaatti yoo ol dabalee malee gannan xiqqeessinee bar. Nayaami jechuun rahamaan bar. Nafaarsi jechuun bar. Nayaami si jalaa hin hawwaadhaati sagalee teetiin nayaami jechuun amma aangool na guddisee jechuun bakkaan duraan jiru sanirraa uumama faarsurraa ka uumuu sanirrattii fi faarfamuu haqa godhatu. Kanin ammas muhabbaadhaa fi jaalalaan hoggaan maqaa isaa kana yaame dachii fi samii fi maleekaan roraatu. Qalbiin tiyya akkasitti roroo dachii samii na argu bar hoggaan raamaan jee yaamu bar. Barboo allaachin silaallee bilchaa ayaa daaggitum lamucha. Kan shakkii tokko itti qabu. Shakkii tokko itti qabu. Ammas nuurri kun nuura kana bar nuura isaa ka ife kana bar alamarratti guyyaa rasuulli tuqamerraa silaa kan nuura kana gartee dukkaneessuudhaaf nuurri kun quraanul kariim tooyida. Akka gartee diinaa fi haasinni yaaduutti hiji haasida nabii kaan rabbi ni mancaasaa kaan ni amansiisa. Akkana. Nuura guddaa tokko rabbi ibsa. Warri gartee ija tana qabuumi ija qalbii tanaa waa argu namni faalallaalle namaa miti. Nuura guddaa tokko xiifee jira ilma namaa kana gubbaan ummatuma keenya kana gubbaan. Nuura guddaa tokko nuura diin ibsi.
nurri qabate kun addunyaa tana guutuudha ibsee jaalala rabbiitiin boojihee hiji rasuula imaama godhee fi sagachisiisuu ta'a inshaallah. Inshallah bi'iznillaahi mawla. Hayyoo rasuulli nu jechuudha. Akkas rabbiin walitti nu haa dhaabu. Tole waa hedduu baastee guute irraa toobbatte kute man taaba Allahu alayhi rabbiin nama irraa toobbate irraa qeebale irraa deebite dhumatte namootan hedduu jira baay'ee warri hedduu nama haasa'uun argara tiktookitiinis murannoon akka Kadiir Martuu kun na jaalachiisaa ijoollee kiristaanaa amantii adda addaa hordoftu akkana jira hanqasta akka nabiyyi isaa jaalachuu amantii isaa jaalachuu nu argisiise gartee sirba dhiisuudhaan saba isaatis hin jibbine amantii isaa irra jaalataa jedhanii namni hundinuu ragaa sii baane warroota sirba kee dhaggeeffatuun arra kutte keessaati dhiiste dhumatte achi dabarte warra kanaan maal jettaan akkasuma mee warroottan artichi keessa jiru kan maqaan isaa Muhammadii kan maqaan Aishaa kan akkana waan kana mee qabsoo garamitti haa jijjiiruu jettaan akhiraadhaasi addunyaadhaarree boru akhiraa mee jara kanaanoo jara kan lamaan warra sirba kee irraan qammaa dhaggeeffatuunis. Wallahi egaa qaceelloota na gartee ana amma isaan caalee je'ee waan hin gartee nafsiyyaa tiyya guddisuun qabu. Dhuga. Akka kanaas rabbiitu naan fedhe waan ta'eef rabbiin naan fedhe kun isaaniinis haa fedhu. Haa ta'u immoo yaadachiisuun ni jirti quba qabaadha. Nin gammadaaf ammoo waan san ja'anii miti. Wallahi gammachuun rahamaan ja'anii faarsuu caalti. Salawaata rasuula irratti faarsuu caalti. Abadan hin jirtu. Namni rahamaan dhandhame. Namni isa faarsee dhandhame. Abadan lammata waan biraan faarsu. Tasting is believing. Dhandhamuu namanuudha waan ta'eef rahamaan jeyaa dhandhamu. Eega dhandhame inni nu waan bira deebi'een dhandhamu. Kanaan dhaamaaf. Akkan. Hin sodaatin jaalatti rabbiitoon osoo lolin nama boojiti. Osoo waraanin qalbii nama madeessiti. Dhukkuba jaalala rabbii jaalaluma rabbiitu nama fayyisa. Jaalala isaatiin qalbii teenya dhukkubsattu haa fayyisu hoggaan jiru maqaa isaa rahamaanii ni aamiin. Amiin Allahumma amiin. Allahumma amiin. Akkana. Amiin. Kanaan dhaamaaf. Akkasi kaan gartee qabsoo keessatti bakka hunda jiru noo ka waan gartee kee olii viidiyoon guutu kaan guutu kanaan obboleewwan keetii maal jettaan gartee mee garami jijjiirradhaa jettaan inshaallah. Isii tana laal. Bareedina isaa kana shamarran keenyaas bareechee haa uume rabbal aalamiin. Akkana. Dhiira teenyaas bareechee haa uume rabbal aalamiin. Bifa isaanii bareedduu tanaan hijaaba isaanii kana godhanii mushida keenya hedduu jiraa miti. Diin kana gartee ittiin beeksisu bifa isaanii tanaan rabbi isaanii zakkaranii rabbi isaan bareechee kan yoo godhan addunyaa irrattis fudhatama qaban tumsa diini tumsa rasuuli waan ta'eef. Dhiirtinis bifa isaatiin akkasumatti mushida godhee waan diin beeksisatti yoo jijjiiran waan bu'aa qabu bifa isaaniitiinis miidiyaa isaaniitiinis feesbuuka isaaniitiinis hojjetan jechuudha. Seenaa ilmaan isaanii kan boruudha dhalaniifis dhiisanii jechuudha. Maalayaanii babal'isurraa kufrii babal'isurraa yoo diiniif tumsan goota jechuun goota dubartiidhaa jechuun ta diinii tumsitee diin beeksiftu. Waanuma qabduun laal. Waanuma qabduuni laal hijaaba asii godhattee miti. لا الأسماء الحسنى كان قال لك في ميديا كان قبان والله أنا ما كان قوتو قمدو ربي اللي را قمدا بتدين بيس أكشالة تقول لك عارف ما يكيني سيكان ماله تقول تعالى تنا متى ما عارف ما نمني جوتنا عارف ما دين بيس دين كن هذا قاعو دين إسلام هذا قاعو دين إسلام هذا قاعو هذا قاعو دين إسلام دقاقون بركانا في قوفة دنيا في الآخرة بلسمة أمة ورموت استه بلسمة أمة الدنيا كان نمني سكنم فرن نمني سكنم فرن كنا ربي رحمتك نم فرن والله نما أوفي إفزبه نما أوفي في قبر متوف دربه نما لبو ساتنا تنك ديوس ما في بالسمان الدنيا كنا دين إسلام
Wanni sii tana taateefis rabbi irra waan gabroottan isaa bareechu beeku waa takka hin jiru waan ta'eef Allahu akbar falillahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanaaf akkarra bareedu san rabbii bareechee nu uumeetu nuu file waan ta'eef arra isinis halkanii guyyaa dadhabne osoo hin jenne mindaan keenya rabbi irra jettanii ulamaa onni gartee wareegamanii dabraniis halkanii guyyaa ambiyoonni dabraniis nurratti qara'anii jechuudha. Wanni nurratti qaraataniifis rahamata waan rabbi nuu godheef. Ulamaa'ii wanni nuun qaraasisuuf yookaan rabbi nu dadhabeetii fi nu dhabamsiisuu dadhabee osoo hin taane hamma rahamata nuu godhuu beekan. Gaafa immoo diddaa ulamaa'ii tana goonee diddaa ambiyaatis goonee diddaa rabbiitis goonee gaafa dhaabbadhe jedhe fishkaan afuufamne barbadaa'uudha beekan. Nu barbadeessaa beekan. Hanga rahamata qabu ulamaa'iidhaan halkanii guyyaa nu fudhate jechuudha. Ulamaa'ii tanarraa namni hin fayyadamin beeytoota gartee akka shee amiinii jira shee amiin ni jira akka shee Abdusalaam Kadiirtu jira akka shee Abdii Husseentu jira akka keessanii kana jira akka shee meeqatu jira babbareedaan rabbiin keessaa uumu. Nuti ummata kanarraa ummata rabbiin beeksise kan absiyyaa isaaniitirraa nutti naasoyi. Waan rabbiin alimte isaan beeksise nurratti qara'an. Kan nu bareechuuf jireenya keenya karoorsuudhaaf jireenya gartee hayaata dhaloota keenya kan dhufuullee karoorsuudhaaf. Halkanii guyyaa gartee nu jalatti dhama'an kan waa takka nun gaafan. Jaalallee keenya rabbii jaalannu kana biraa wannummaan gabroomne jennee wayi waan nuuf maali hiyyoomne jennee wayi. Rabbii keenya kana nuutu jibbee irraa fagaate malee rahamaan keenya kun silaa nu jibbe quraana hangas gayu. Hiji bar silaa gartee jecha gabaabduudhaa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad jechuun ilma namaatiif geessu. Kana hunda hoggaa fidee nuun kadhatu ifumaa halqee rahamaaniyyeen kun matummaansaa nama mararaa beeka. Nama rara rabbiin akka malee nama rara maaliif nama rara rahamata isaatiif nama rara. Rahamata isaatiif kana hunda gartee ulamaa'ii tanaa fi ambiyaa meeqatu akkana biyya Allah Ibrahim faatu fuudhamee ibiddatti darbame nu barsiisuuf jechuudha. Kun magaazaan akkanatti qalame. Hiji rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gogallee nyaatanii hiji goga nyaatanii rasuulli rabbii halluu nyaatee Ulamaa'innis akkasuma kun beelawaa kun deebochaati irrallee deemee maaliif nu bareechuudhaaf wanni hiyyummattii fi gabrummatti nu hambise diin rabbii diddaa godhu mee ummatuma keenya kana laale asoo sidheeree hiyyummatee biyya tana Itoophiyaa tana waliin jirraamii sabaa sablammii bar 83 wajjin jiraamii akkas sabaa sablammoota 83 kana keessa nutis urjii Oromiyaa tokkoomii akkana qabeenyaan sadarkaa guddaa qabu eenyu Itoophiyaa keessatti nagaa qabu eenyu ummata Guraageedha. Kun lammaffaan ummata Silxeedha. Hin ajjeefamu ummanni kun balaanis ittiin dhuftu. Riskiis maallaqa gurguddaa kan qabu jara kana. Dhaggeeffadhu. Qajoollatee dhaggeeffadhu. Kun ummata Adareeti. Kun ummata Somaaliyaa. Qabeenyaanis waa hundaan nu jiru olaantu biyya Itoophiyaa keessatti jira. Maaliif sababbiinsaa? Diin Islaam jabeessanii kudhaammatanii qaban. Itti jichan ulamaa'ii halkanii guyyaa kabajan jalatti hoggaa isaan dhufan nama biraan dhaggeeffatan hoo jedhanii jala fiigan ni zakkaran. Golik galanii halkanii guyyaa ummanni kun hanga rabbiin ijatti jaan agarsiisa. Dhugamoo dhugaami. Kan isaan kana diin barsiisa hoo eenyu? Nuhi. Ulamaa Oromooti. Ulamaa'ii teenya irraa isaantu fayyadame nutu hin fayyadamu.
لا ربي النتيس ورر فيا دمنو ها قدوكا آمين 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 سكنا بر آمين تناتيتو لا دلنسون تبوسه موتما خنا سلا خنو منغا خنا سرت خاسه سر موسيس سرت كيس جي ربي جوغا جا جدي نكاس هيجي موتما نو ديكو فوسون تاني بركنا بر سدوغا ماندو بنيس صح موتما نو ديكو سون تاني نوتيمال غونيتي نوري نوتي ربي مال غونيتي نوري دي ربي وان غوني فلودي يچون جت ظاهراتي في امانو يا الله امانو يا خناف يو نوتي ربي كجل enyumti nunu kabaja rabbi kabanye undi nunu kabaja enyumti nunu ifa ko warra balamas الله أكبر ummata ورغرتي صح kiyaf سورة ديرات صح ummata kiyaf amma huno ifa ibsee jira rabbi huno fuula isaa duraan taa'u yoo daansii taate walliftoota ana jaa walliftoota gurguddaa abbaan fedhe walliftoonni oromootu irratti sirbine gurguddaadha wajji rabbina sirbine dargaggoonis ka tollate arge akkuma beekutti biyya Ameerikaa tanaas biyya gurguddoo kun warra Chris Brown fi maal jettuun kana hunda keessa nama dhiibu yoo isin sunnaa bilisa oomsite uummata jechuu kiyya kuno maama wardii faan nama ma araga badhaasanii hacaaluun keenya kun ni jira maama wardiin fannaana guddaadha biyya Suudaanii waan tarbaas fa'a akkasumatti birraa akkasumatti birraa fa'a Muhammad Abduu Hunoo fannaana Saa'udii fa'a Dubaay irratti ka'a waliin biyya Dubaayitti biyya keessatti kaamaaraa kanaas hundu furmaata ummata kiyyaatii fi dargaggoo fi shamarran biyyatiyyaatii fi waliif manguddoo biyyatiyyaa furmaanni isaa diin الله أكبر jaalatee jibbee diin rabbitu nuu kenne rabbiin ummata kiyya diinii naa sabachiisu آمين اللهم آمين qabsoo isaa hedduudhaan godhe qabsoo tana hidhamuudhaanis hiji lafee tanatu naan faca'e maatiidhaan itti dhabe ana qofaa miishanyii guutuu abbootiin teessanis itti duguugamte obboleeyyan keessanis har'a osuma duguugamnas dubbiin tun dubbii rabbi biraa waa taate waan taateef ulamaa'ii teenyaas amma nu laal durriyyeellee yoo taane baalageen akka kiyyaatis durriyyeen akka kiyyaatis arrana laalee if yaadachuudha qaba. Beekamtii sanii fi konsartii takka hoggaan godhe doora lakkoom shantamii fi hedduun harkan. Takkitti hoggaan jee uummata miliyoona meeqan na daawwata viidiyoo jiraas gubbaa. Jibbeeti rabbi keessaa na baase. Qabeenyi kiyya guddaan jecha tokkichaa rahamaan jiru kana qofa. Ani waa takkan beeku. Wallaalaan garuu rabbi rahamaan ta'e aliim beekumsa burqaa irraa beekaa ta'e isa waan hin qabuuf awwallaalaa ta'uu waan na rakkisuu kan inni itti gammadu isa beekaan qaba waan ta'eef namni beekaa qabu fi wallaalaa ta'u rakkoon qabu. Waan arkamaa kana hunda rabbiin arkamne kanatu naa zaahira. Kana rabbumatu fedha. Ifa isaa qabate. Ifni kun ulamaa. Kunoo majlisni Oromiyaa baname. Ulamaa'idha wajjin diinsaa yoo dagaagse. Itoophiyaa keessatti miti ummanni kun addunyaa irrattis akiraadhattis qananiifamaa akka rabbinaa godhu mi'a filmiyaa rasuula harkana cabbaxe saniiniin sii kakan. Ifa balaa itti dhufte kana hundarraa kanaa baraaru rabbal kariim ahadun ahadii achi ummata kiyyan jiru qabsoo isa dhumaa qabsoo diin islaamii qabeefi. Qabsoo isa dhumaa yoo rabbiin osoo gartee rabbiin si uume sin bilisoomsin makhluuqni waa sin bilisoomsu. Rabbii si uume gartee ka gartee sii kanaahuu nama godhee bishaanirraa nama si taasise abdachuu dhiifte uumamaan na bilisoomse jette abdachuun mataan sii shirki.
نما قرتين لا رسول ربي خندتشي سمي بشان جلابرق في ملائكة وجلوله ربي خدتا يا ربي يا أمتك يا غنى جانا بازي خدتا نبي الله موسى نيسا كسي خين يخوني في انجرون كانوا مكرمة نمان جرجو جرى ربي خيسان جر كان تكبيرا قوني كان ينبلي سوما جئ ربي دلن سيسي رسول الرب سياد كم ناما قدا صحيح سوان تيف تنرى سرطف دي بسولا أماس سبقنا كيسات سبق بجمع علماء ينقر قدان بيتي بشاتو نندي دير ربي رابرت ورمو دي برقع دين إسلام هيجي كان كيسات رسول الله رفمونو دبي قرقدولا المينا ما لا دبيتون نوف وان سلبا فكاتي غافا خانيس مميت من سيرات النبي كان وكنان جان لا سلا رسول ربي لبو جراتني نجدو سلا كنجا مي وان سلبا بربو آخرتي بربوسو لبو جرو ورسولا كان يبو لفتي بربو دي سب أكرجتي بربو वो इलाज़ल यौम القيامة تسجمان إلى يوم القيامة تنفيو كمان إلى يوم القيامة مالف كان الرئيس الناس هل كان يقول يا صلوات أبو سورة كمان دلسوا وان كان كنوف نوف وان سلب على ماله ربي وان سلب عمتي بيكت أكو مسيرته نما قرته آخر أجي ردوك الرب سومار بايش ولا بربو رسول بربو شكرات الموت ينو سوكر تلال فينشا كابتشون دن ديجي بر محمد الرسول الله يتني بربو شادا خيجا بربو الله بخيجا بربو رسول خيجا نجولا توك أنجا شوكي هيجي أوسو توكما في جال لا جنة أنو يشوكي أكنا نيمبلي سو مجاني أدو منا موانتر يو ربي مالي ربي جرات سيابلي سو مسومي ورنا الراهيدا بيبر سلوات غافا غلق كيفني غلق كيفا مملي غافا سربيني يو سربوتات يو سربا غلق كيف موتات وچو خريو الرجو عروفه كان الريو كو غران كان كو مدادا بال الرئيسا بيلوغان بالي كونني كون ندي غنجي الريو راو متا دومي كان في جوارا ملتو نفتا كان الريو كان كو غران كان كو مدا جوار كان كو ما في نارودي سنجي مالي فين دبيتنا كيستي إسا خاسست سيد الكرم الرفم مرافي يجي دبين جواريز والقبطو أمني ورمو إسلاماتيز ولين الرفم ورجيدا ورقبادا إسان كان كبسو بالليسي جاني إيقا كبسو ورمو لا كان بالليسي نتاني كبسو ورمو ما نبر بادري بركانا إيقا إيقانني كبسو ورمو خبال ليسي إيقانا قبل لك خبال ليسي تاني كبسو ورمو ما نتياكم تري صح وسنين نجا أنت تانيا ما لبلو بودا نيا سرعيد أكان إيقا ورقات علياتي كوتا كبر رئيساني ورقات الكوتا كبر رئيساني ديفا ممارة غافتاني جراني ديفا مبربو أستاذ جمالي ميتي خغافتان أبدا يوخان خطيري مبربو خغافتان صح ربي تي بربو خمبل ليسان ديفا منور أنجابت كودا كبان إنيوم تينو الدنيا تنقبا ربي دوغومسي تيفي إرغما سا دوغومسي أكا جراتو فومومي مالي وان برا دغا غبري كا جراتو فنو ممني كون إفا صحيح إن شاء الله أبرو يا رب سبحانه وتعالى مفعلا فيسو قالني ربي فاجو نتورك ثاني فكاتا ميو مفعلا فيسو دعوتو تخينيا كدير مرتو توجين جرا غافي ديبسا ولينغولو جرا بغربين اسال هدايا خنه فكاتا كسا هند ربي سبحانه وتعالى أجيلو مغرتي كرا إسلام رت ربي ورا ولينجراتو ربي سبحانه وتعالى نهاقولو نمت دقمو قبدي أمنتين وهند جعلا غرتي وانو وريقمنوف نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه إسا مين قصونا شدا غرتي تنالكي فدا بقبات جوك يا بقبات وانيون تنتي دارا ببين فوت دات بقبات أجوشا بقبات
سسكتا أنا قالوا سنجتهاته الحمد لله ربك يهو الحمد لله شكرين كيت ربي على ما نقمت شفت والله الحمد لله ربك يهو الحمد لله شكرين كيت ربي نقمت شفت والله كهف اللي قد يساجرنا أدان قدو كان إسا في الدنيا tole kadir baga wali deebine daawwattoota keenya dhiifama noo folcha insha Allah taala kadira nama dhageessaa miti sagalee kadiri cufame kadir sagalee kan keeti qoonqa keeti cufame qoonqa kee nuuban insha Allah me bagabate jaweki ya bagabate wanyon tante dara bubben fute tate bagabate ajawisha bagabate سسكتا أنا قالوا سنجتهاته الحمد لله ربك يهو الحمد لله شكرين كيت ربي على ما نقمت شفت والله الحمد لله ربك يهو الحمد لله شكرين كيت ربي نقمت شفت والله كهف اللي قد يساجرنا أدان قدو كان إسا في الدني مالي وجينا كان كهابل قد يساجرنا أدان قدو كان إسا في الدني مالي وجينا كان شيرا ديسا أمال شيرا كان اندرو بيريدي دني قرصا هيو ددني لولا ملك ران نباس انجرو جتني akka kanaan ilmaani yeessaa farraa bitanii kaafillee gadi yaasaa jarana addaan qooduu kana eessaa biddanii maali hojiin akkana kaafillee gadi yaasaa jarana addaan qooduu kana eessaa biddanii maali hojiin akkana shira dhiisaa ammallee shira kanaan duruu biyya reedeydanii gorsa hayyuu diddanii lola malee karaan nu baasu hin jiru jettanii akka kanaan ilmaan hiyyeessaa lafarraa bittanii alhamdulillahi rabbii kiyyahoo alhamdulillahi shukriin keeti rabbii nu gammachiifte wallahi baga baate hayyoonni teennaree baga baate miltiginnaan hantuuta bishaan bu'e taate hayyoonni teennaa jarri bahuu agarre gaafin sabaa hin deebine itti yaada malle hayyoonni teennaa jarri bahuu agarre gaafin sabaa hin deebine itti yaada malle tole daawwattoota keenya nuuf folcha insha Allah ta'ala neetworkii wayitiin se'a obboleessa keenya gattee kadir dhufanii insha Allah rabbi nuuf alaafisu maasha Allah tole kadir maasha Allah baga deebitanii galatooma daawwattoota keenya hundi keessanuu kana hordofaa jirtan insha Allah haala dhikri da'waa show baay'ee galatooma obboleessa keenya artist kadir martuu wajjin gartee imaluma gartee artistii irraa gara gartee insha Allah gara khayriidhaatitti imala kanumarraa haasa'u jirra baay'ee waan kana keessatti waa hedduu hojjete artuma kana keessa osoo jiru nasiida adda addaatis baase artuma kana keessa osoo jiru walaloo fi gartee jedhu waan adda addaa gartee sirbaas baasaa ture hin dhiifne artistoota hedduu agarre artistoonni gariin gartee farshumatti ibaadaa qoban qabu kanneenuma gartee inni kana hundarraa rabbiin wala beesa godhe gama tokkoon dogoggorus gama tokkoon khayri dalagachaatuma gartee mizaana khayri fi sharri ofaa ture arra keessaa qulqullaa'e rabbiin warra gartee irraa qulqullaa'e sannu haa godhu maasha Allah bagama dhufte mee warrootan gartee yaani gartee miira addaa keessene itti dallanes atiga rabbi dallansiisuura rabbi gammachiisu caala nabiyyin sirraa jaalachu ilmi namaa kanuma keessa maasha Allah jee sheekottiin ulamaanis hedduun hayyoonni sheekamin sirraa gammadanii du'aa illee si godhanii namoonni artii dhiise hedduu gaafa gartee hedduun dhiisee kan gartee hin simatin hedduu si simatee sirraa jaalate mee warra kanaan ka gartee waan artii kana dhiiftee biraa deemte kan dallanus artistoonni dallanus hedduu jira meeshaa jara kanaanoo maal jettame yoo dallane wallaalummaarraa dallane waan ta'eef akkamitti rabbiin kadiirii rahmata godhee yoo jee kan dallanu taate tuni akkas tun gartee ibliisii tumsuudha yoo rabbii tumse immoo bakkaan an dhufee tana dhufa akkana
Eh? akkana Bar dandamee halaaluun jee bar dandamee halaaluun jee bar. yeroo garii Namni soogid mi'aara hamaan dandame akkana isa faarsee dandame. akkana Waan biraan dandamu haarifummaa fi abshaalummaanis akkana rabbii isa halqe faarsuudha. Allah akkana tana Duuba isii tana rabbiin namaa fedha yoo inni nama hayyame malee hin taatu. Rabbiin nuunaa fedhu ka. Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Akka kanaanis waa ifin gooneen jee bariyaa balaa akkas takka rabbiin nama rabbiin abbaa fedha qaceelcha innaka tahdii gartee yaa rabbi abbaa fedha qaceelchita nu haa qaceelchu karaa isaa karaarra jirra yaa rabbi ihdina siraatal mustaqiim guyyaa jechaa olusan karaa qajeelaa kana kan hubanne kana irratti jiraate irratti ture nu haa godhu baay'ee warroottan artistii kana qofaa miti beektaa inni amantii biraa hordofuus amantii biraa keessaayis gartee hedduu kanuma islaamaa ta'e biyya gartee kun Saudi Arabiyaa kanattis beekama gara yuutuubiitiin gara adda addaatiinis miliyoonaris hordofuus kun odhiisee nama shabaabaa umrii ta'eetiin qixa hawaasa kiyya waan asiin duraa hunda ani toobadhee dhiisee haraami waan kun jedhee inninis akkuma keetii torbaanuma ta'etti san itti aanu nama hin yaadin artistii beekamaa gartee lafa arabaa kana keessatti irraa walabatee rabbiin subhaana wa ta'ala hunda isaanii rabbiin gartee kan gartee umriin dheeraattis kan qeeroo amma lafaa haa jiru artistii jedhus mee kamtu irra caalaa amantii ta'ettis qabadhu qabsoos qabadhu kana keessatti amma gamanatti asaa deemnu artistii dhiise jechuun Kadir qabsoo uummata kana keessaa bas irraa harkam gartee mulluqate jechuudha. Qabsoon taan godheefi miti. Warra irra qabsaawaa jiru kana coollee kana bar rabbii kiyyaaniin oomishadhee bar. Akka Oromoon beekuttis hunda isaanii rabbiin na booda naa fite. Kana. Warruma irra qabsaawaa jiru kana. Warra gartee namuuf beeka. Namuu qabsoorra jira ishii tana godhee mire. Ammas laalsanis godheefi miti. Ammas qabsoo irra caaltuu goolabbii qabsoodhaa ummata kiyya duniyaa fi laakiratti ilaal. Namni saba fi jaalatu. Diin Islaam dhaama. Saba kiyya kana bilisummaa duniyaa qofaa isa barbaachisa. Bilisummaa duniyaa tanaa bilisummaa shayitaanaa gartee taboodaa zaabatti isa galchitu akkana irraa bilisoomoo hin fedha saba kana. Jaalatti saba kanaa kun dhugaamisa. Isaan kun abbaa kiyyaa. Kun obboleeyyan kiyya obboleettii kiyyaa. Akka jannata isaan kanaa naa kennuuf hin qabsaa'u kaammaa. Kanatti hin qabsaa'u jira ka. Akka isaan kanaa jannata naa kennu. Wallahi tanarra caala. Akhiras akka naa kennuuf hin qabsaa'u jira taan godheefi miti. Ammas tanaa hin qabsaa'uuf ka. Isa kana hoo rabbi zakkareetiin saba kiyya kana naa godhi jee kadhadhaa. Waa hunda qabeenya naa kenniif jeetiin kadhadhaa. Biyyaan baarra narraan faffacaasin jeetiin kadhadhaa. Qabsoon tana caaltee maas ni jirti. Saba kiyya kan akka meena akka gara naa qabsiisi kaa jeetiin kadhadhaa. Dubbiin saba kiyyaa kadhaa rabbiif feeti. Maashaallah. Isii tana qabsoorra caaltu waan ni keessatti viidiyoo ta'e keessatti kalees waan ni gartee hoggansa kufrii daraarsuu fi hoggansa gartee jallina daraarsu rabbiin isin hin godhini ummata kamiin jette. Ifiin illee niin jedhe. Awwaaneen ifiin hin jedhin lubbuu namaatiin hin jedhu. Tole. Dirqamni rabbii lubbuu xiyya irrattis lubbuu namaa irrattis dirqama waan ta'eef. Akkana. Dirqama nama tiimuun dura ifittiin hima. Akkana. Mootummaan kun afur uumne jeemi. Mootummaa lama gaggaariidhaa fi mootummaa lama gartee hama uumne jeemiti. Lamaan gaggaariin Zurqalleenii fi Nabi Suleeymanii miti. Dhugaa. Hamaan gartee Fir'aawnaa fi Numruuzii miti. Numruuzii fi Fir'aawna irraan ta'inaa dhaadhaati. Halaal. Hiji. Sa. Ni dhagahamaa miti. Hin dhagahama. Akka biraa dhagahama. Hin dhagahama. Hin dhagahama. Numruuzii fi gartee Fir'aawna irraan ta'inaadhaati. Akkasitti gartee ifiifis baddanii lafarraayis hin badinaa. Bisin balleessina. Wayi dura fiiganii dadhabsiisanii. Sa. Ni dhagahama. Hin dhagahama Kadir. Ni dhagahama miti.
akka numruusan hin ta'in akka Zulqarnayni fi Nabi Suleyman san Rabbii isiniif haa godhu kana Jawaar faadhaanis numaan ja'an Baqqalaa faadhaanis numaan ja'an Abiyyi faadhaanis numaan ja'an Tiraamp faadhaanis numaan ja'an Abu Salmaan faadhaanis numaan ja'an ka Suudii addunyaa kana guutuudhaan inni ja'an dirqama Rabbii waan ta'eef ni ja'an Rabbiin kennaa Nabi Suleymanii fi Zulqarnaynii kan seena Rabbiitiin hoogganuu san adii fi gurraachaa fi isaa kennu. Amiin. Hukumii seera Rabbiitiin godhachuu Quraanul Kariimii. Akkana moo akkanaami? Akkas. Akkana moo akkanaami? Akkas. Shakkii malee akkas. Mee gama biraatiin gaafa akka gartee Fir'aawnaatii fi Numruus san ta'urraa pirezidaantii fi mootummaa addunyaa tana hundarraa ni maganfadha. Amiin inshallah. Ya Allah. Warra rama gammadu. Akka Zulqarnaynii fi Nabi Suleymanitti hukumii Quraanaan godhatan Rabbi tolee fi yookaan Fir'aawnaatii fi Numruus ta'an dachiin baddee hoo. Subhanallah. Ya Rabbi. Ya Rabbi jaba. Akkana. Kanuma. Mee obbo Qadir na dhageessaa miti fi Rabbiin nuuf haa amiin na dhageessaa mi hin dhageessa networkii isaati yaa salaam yaa sallimna networkiidha eega sagantaa xumura dhageenya inshallah ta'ala gartee networkiin tun akkuma feeta tattaati meen qasuu waama gartee nashiidaa kana dhaggeeffadha falmadhaa kanuun jedhu adda dureen quraanaa rabbiin mirga walqixaa kenne eenyuufillee ta'anan namaa miti mirga eegaanuun jedhe hayawaanaaf wal beekaa waliin jiraadhaanuun jedhe gosaa faanaan waja'alnaakum shucuuban waqabaa'ila litaarafuu kanumaa keekaa ma'anan nuti islaamummaa keenyaaf oromummaa keenya yoom gargar baana lachuu kenna rabbiiti kan nu badhaase mawlaanaa wallaahi lamaaniifuu bakki qabnurraa olaanaa amantiin kabajamne sabummaadhaan salbannaan sabummaan kabajamne amantiidhaan salbannan gartokkeen kasaaraadhaa kanaaf walii qabannaa kanaaf lachiifuu falmannaa amantiif lubbuunis waan keenya ta'eef nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofiirratti abbaa ta'e falmatan malee yaalammi bilisummaan eessan haga yoom dhibbaataane tokkicha saree baqataa jiran akka jaldeessaa haga yoom dallolamaa jiran akka bineensa mootummaadhaan guuddufu dhiiga keenya karaarraadhaa akka fixeensa haga yoom qalamni keenya seenaa dhiigaa barreessa rakkoon ummata keenya inni harraaf kaleessa bilisoomni of hin jira osoo jiru gabrummaa keessa kanaafan sagaleessa yoo rabbiin naaf hamsiise ammuman dandahe nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofiirratti abbaate sangaa keenya qalanii harreen foon nyaachuun beeytu jedhanii ba'aa nu qopheessanii ba'aa san baachuu dinnaan hansaraa nyaachuu dinnaan waraana nu labsanii kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudhe'anii duutiree silaan oltu malqaba falmataa yoo du'anii diinaa fi hobbaasanii hobbaafachuun malqaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofiirratti abbaate falmadhaa kanuun jedhu adda dureen quraanaa rabbiin mirga walqixaa kenne eenyuufillee ta'anan namaa miti mirga eegaanuun jedhe hayawaanaaf wal beekaa waliin jiraadhaanuun jedhe gosaa faanaan waja'alnaakum shucuuban waqabaa'ila litaarafuu kanumaa keekaa ma'anan tole maashaallah baga deebite inshallah sagantaa teenya xumura daqiiqaa 3-4 booda xumurra baga deebitan daawwattoota hangama obsitanii nu hordofuu keessaniif hundi keessanillee baay'ee galatooma tole gaafuma kanaan gaafa gartee madammarii kanaas gaafa gartee bilisoomne warri ja'us hedduutu jira kanuma keessa artistoota hedduutu gartee gara biyyaatillee galee waan kan akkamitti raafuu danda'e Qadir kan jedhu Allah hogumata kalleewu bismillah walhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam jeena manatti naasoyne haasawa isaan dhaggeeffadhu burqaan beekumsa nabii
بسم الله الرحمن الرحيم جي مقا ربي خالقات جل قبامي أكن خنوما نكم جرتم فيا راجيتو مكرمن نقريتو مخيلو لنانجو خمال عجيب إني خمال إيسا إنيو تيسا أجاجي أني بديس تتونا تيسا أجاجي بيخم خنوما ديغا خيران غلاس سنمني كن نمني والفتو قوي ولي قررتي بري أكمتي ولي غلي ولي نياتشو ولا جيسو نرامي ورامي مي حرام نمني ولا سديه والبليسو يوكان لولا ولي رتباني والأبمسيسو يعني أكمتي خنا أمتك أوي وان بكاتو خنا هوندا أمتي طيارة هوندا أمتي هيجي أكابيلي بكابيلي تيجو دوالي أمت الرتفي دوابيلي بكابيلي تبار نهوندا رت دوابي دي إيه ولا جيسو كا أمني كينيا ولا جيسو كنا تو كرتے مرغا ولي كبجودي دو ربي صداچو دبو كنا في داميسا ولا جيسو نرامي بار أكن سبا كمي رت ولا جيسو نرامي بار ربي تو جي بار بر لولما كنو نما جيسو دابيس هيا مرا بيتين تاو كباتيس دولا هيا مرا بيتين تاو كبامي يا استاذ اخي ازول لازم دير ديس أبشر ازول لازم أبشر دير ديس أبشر والله هيغا ولا لما واني كابو نر لالينغا أبشر أبشر والله والله أبشر غرسة ببريد هذا إرجع أم سبب بريد جرا دوبغا برا ميكا يودو تاتي دونيمي إيه حكورو مو برا دنيا را دو انجيرو حكورو مو تتا دنيا را كم سا انجيرو أمان تنغرته ربين akka feenu sanis nu arkachiise laal nuti isaa keenya irratti abbaa nu godhe warra nagayaan biyya fi daraarse diinfiitis babal'ifachaa waan qabnu irrattis jaarrannee qotannee heeji irrattis gadi jaarrannee nagayaan jiraatu rabbi nu haa taasisu. اللهم آمين اللهم آمين Haqa garteen gammatti dhiigan dhangalaafnes rabbii keenya turagaadha. أكن Rabbi nuufaa kenna. آمين Anammallee humna tiyyaa fi qiwwaa takkallee rabbii aalamaa malee dhukkuba uummata kiyyaa kana beeku. Eenyumaa miti. Dallansuu rabbiiti namni wal fixuun yaa Ustaaz Jamaal. صح Biitii takka wal fixuun obboleeyyee wal fixuun laal. An Ustaaz Jamaal ajjeesee الله أكبر أني أستاذ جمال الجيسي أني قوة يجون ما يجون سبحان الله سبوي جوهر أبي الجيسي أبي جوهر الجيسي أني قوة جيرا هذا تشونو بليس الجيسي ما يجون سبوي دلنا سويتون تلنسو بو نما غرتي والجالتي والإنغرتي جيراتي يجي بيجي جيرتي الدنيا اللي نما قبلتي يجي ورا غرتي biyya fi gaarii godhee akka Ahmad Najjaashii san biyya bareeffatee eeyba rasulli eeybise san dhugoomsee biitti bareeddee fi warra gartee waliin nyaatee waliin dhugee mirga walii eegee seera rabbii kabajee rabbi sodaatee waliin bulu haa godhuu ummata kiyya hunda addunyaa tanaaniin kadhadhaa. الله أكبر ما شاء الله Amiin. Wallaahi آمين Ustaaz Jamaal. آمين آمين Walaa fixanii walaa dhabamsiisanii hin kadhadhu. Dallansuudha rabbiiti waan taateef obboleessa ajjeesu hin kadhadhu kam. صح Hin kadhadhu kam. Osoo rabbiin kan walii galchu jiru walaa fixanii maaliif hin kadhadhu. Akkana moo kanaami? أكسي Wayin bal'aa dhaaqliin tiyya bal'aa meeqa? أكسي Wanni bar rabbitti amanneef wanni quraana صح rabbi nutti kenneef akka wal dhabamsiifnu osoo hin ta'in akka waliin jiraannuu fi akka seeraan deemnuu fi akka isa abbadannuu fi miree uumama ta'uu keenyaan gurraachaa fi gurraachi walqixa ta'uu hiyya isaa fi sooressi walqixa ta'uu fi tarsiimoo ilmi namaa jiraatu ulaagaa namummaa eega nama ta'e akka namatti jiraachuudhaa mitiire. صح Namni quraanul kariim hin qara'in gawwaa fi badawaa fi hiji yeroo hunda faqiiraa fi gabra. Namni muhabbaa rasuulaa hin qabne صح barmiila duwwaadha. Kanuma osoo hin rukutin akkanumatti gahu jeetuma iyyu. Yee
Zeeroon lakkoo isaa miti. Zakkos. Namni tooyii dan qabne zeeroon lakkoo isaa misari zeeroon tun lakkoo isaa baay'ee. Zeeroo gadi maali be? Zeeroo gadi maali be? Zeeroo gadi mee maal jettaa mee yaabsa? Lakkoofsa keessaa zeeroo gadi jechuudha waan taateef. Zeeroo gadi. Hunda isaanii warra beekanaas rabbi olii galchee akka barbaadan. Kana amma inshallah mee kanumaa fi warra qaama kana deeggaru amma bahan gartee mee gama biraatiin gartee yeroo hedduu waluma kana qabsoo Oromootu maaltu fashaalsee ummata kanaan rakkoo hawaasa kanaan rakkina qabu dhaaboota siyaasaati moo jaarmiyoota moo akkasuma aktiivistoonni miidiyaa adda addaa irraa argamanii wal balaaleffachaa jiranii maal godhuu qaban inni qaama kana deeggaruuf hin deeggarre gartee ka artistoonni addaa qoodame namni addaa qoqqoodamaa jiru amma gartee bifa kan qabsoon akkamitti deemtee mee jira kanaaf akka obbolummaa islaamaa sabaatiin maal dhaamtaa Oromoo ummata kana hogganu namni rabbi sodaatuu fi namni rabbi sodaanne abada wali. Aywa. Karabbi sodaatu kun haqaan eega jaarii du'aa mi asitti du'aa. Akkas bas. Karabbi sodaanne kun si hojiin illee tokko hoggaate si fayyada. Sa. Si gurguree si biraa deema si karabbi sodaatu kana katti du'aa jiru kan. Sa. Tanaatu qabsoo Oromoo danqe. Ya Allah gufuun ta'a. Tunoo ammas saba kan walii galchuu qabanii siyaasuma isaanii tanaan islaama bakka dhibbatti qoodanii laal. Islaama waan akka hin balleessine islaamni kun bar rahmata biyyaati. Rahmata addunyaa tanaan. Sa. Yaaboo. Hiyyi. Nuun fayyisuuf rabbi nuun kenne nuu kenne. Yahudaas fayyisuuf kiristaanas fayyisuuf islaamas fayyisuuf rabbi uumama isaa fayyisuuf nuu kenne. Akkana moo akkanaami? Akka. Qoricha fudhachuu didee abbaan ifajjeesi. Dantaasaati. Aduu. Qoricha rabbi fudhachuu didee abbaan ifajjeesi dantaasaati. Aywa. Mashallah. 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 Karaa kaaniin immoo dararaa fi rakkoon wanni nurratti maaliif baay'atanaan jette? Ulamaa hidha dhaggeeffachuu dinne. Aywa. Jala deemuu dinne. Tarsiimoolee ijaaruu dinne. Hanga kun hin godhaminitti immas. Nu warra rabbitti amane irratti hanga munaafiqummaa irraa akka kiyyaa kun hin deebiinitti. Ya Allah rabbi nu adeemsu. Jiruu isaa keessa gammachuun hin jirtu. Jaartii isaatii wajjin gammadu. Biyya isaatti hin gammadu. Dhiigni isaatiis akkuma sanitti dhangala'a. رجاء ربي تباركون من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أما نمني قرآن كنا في ذكري قرآن مربي أمنتي كتاب الرافي هيوتا خين أمنتي قرتي حديث رجاء جرود إبو جمّتشو مال إلى الدنيا ترى جراتا بربلاتي كافة مجرد قرتي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ربي سبحانه وتعالى وركنا هردفو أنت خلينا نقوله دقيقة لما كنت أنتم مرة إن شاء الله زعتك كان وجه تاو كيتي أبو كثير كيا ربي سرها جالته ورا إيجك أجيلي قرتي بعد اللهم قرتي اللهم هدينا في من هديت يا رسول الله موتنا تكأجيل تكسر نقأجيل تجا نمني سرك أجيل أنجي ربنا أبا فرق أجيلتا أبا فرق جلسا يا رب نجلسني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على طاعتك جرا يا رب كنا نجراتس ورموت الناس تكجوا ما يصير نجراتس أكما تيجي ديم في داران ديم ولين كتا ولين دجو كانوا مجتوا تقوى بربادا لقى بربادا كان داران ديم شوفون ديم كان أول ناتشو جربو ربي سبحانه وتعالى خير رتي ورجرات ربنا هاقولوا هدو مين شيداس هدو بافتي أكسم اللهم قرتي وان قرتي شيدا خليس الرخاء تقى اللهم يا الله قرتي خان سيام قرتي خان يتي واحد دور أكنا تناس بريد دور خانيس يا رب سل قرتي على خير الورى قرتي خنجو تماري فانجو سانيس بريد ما شاء الله مي وار رب سيلافس قافة قرتي سربيتوس والتجير إرنوكاي سربا قرتي سيدي كنا تكا قرتي ماري كنا سنجانب الروان نجنو قرآن ما في حديث في يدل ما في غير سكان ولا وانو والقافة نجرتو والرب سلاف في سرة داوتو تدلخ إنه ما تما خنات إن شاء الله قرتي بكر رب سلاف في سرة كلو قولي الرخايف تك إن شاء الله تعالى والرب سخافيت الراتب إن شاء الله يا ربي صل على يا ربي صل على خير الورى يا ربي صل على يا ربي صل على خير الورى جسمين کو ڈالا چاہے عام محمد جالل ساتي انہیں کھینج مچاوے یا ربی یا اللہ قلبین کو سرانچتو اکم کو تیڈفو اسم برا قلبین کو سرانبو اکم کو تیڈفو اسم برا
Ina gama miti. أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي بورو Ina قرتي gama. معنا هندا جيما أنا ما سبلو هندا جيما أكبر جيما سن هندا جيما إن شاء الله ربي Eseneti si سبحانه baafa. وتعالى هند خين راهو هاجالته نمات ديسو اتبل بلاني خير مكا والله واحد كيس جرا حيو نما فد ربي قديتا هند ارتستوتا هند غرغد راكاسه هنكتتك ام برخنا جروتي هند كيسانو اسلام مارت ربي سبحانه وتعالى Narra dajjirti. إكافي قدر إقاله عند كيسان خيري واني لما ولدت نديم تبو حرامي في على ولدت Addatti نديم egaa. تو Siifin وإن seenaa. قرت يورب بن جالة تان قرت فاتبعوني جتشاجرا أبو أكاتا قرت واني انت خرق أبدي ربين كرا نوغده ويرا نوركي وين نججي ودبت أجي وان دبتنا نوجده أكا إنم فدوت مالي سيرا في ملجرو في جرينيا كتابة كان أجت مالي هميل كونو قبصون تنياس كارما كان عتاتو بولو وانكيا نموت إن شاء الله بكجر تنين ربي كيسان صدادا خيري ولداما ولرتين دورنا أمانتنا ماتس كبجا نماز كبجا إيسا أمانتي تنياتو كإسما سان رفول لفن ماتين سان تقامتو آتي منا سان تقامتو غرتي بلالفتون دلقام إسلام مكي سايس غرتي أكسما يوخن غرتي تو وطات إرتي دولو قمنا تانا نوتي غافة إسلام نهدا بيس نسجودنا غافة كريستان نبيس إن سجودنا غلط ربي غلچنا كوني وانو ما غرتي هوجي ربي رسول صلى الله عليه وسلم غمچو تكوي أرغو ربي في غلط غلچا يوني في غرتي بلان تكسلويتو إن أبسا إنا لله وإنا إليه راجعون جنة هند خيسانو غمچو كغمدنت هنچفرينا غمچو بودان بوچين جره غمچو بودان گدين جره ربي نو هاغرو كديرس عالم اكم ارتستي رت سبيسيس هايو بكما كولما اوتا كين غرتيو شكم اينو روفالتي دائران ومون دان كابسو فيس اكجا رابا غدا المو قلتو كان هند بكم ربي سهاغرو اورميات ربي نغا هاغرو مي اسرتي دامسا سيكنا ان شاء الله تعالى ولما قال دقيقه تكسيكنا obbolowwan ati akka itti gaaf tokko ani hin fayyu maraata na seen malee ani waan hin maraadheef hin qaba gaafa sheekamiin biroo kursii masaraa mootummaa irra taa'een fayyee jettee fayyaas gartee fayyaa jirti numa fayyina fayyaa jirra gammachuu rabbi dhageessise waliin nu haa dhaamu mee hawaasa keenya kan gartee sibira dhaabbatee du'aa isii godhees akkasuma gartee hawaasa keenya baga gartee si qaceelche jees xiqqaa fi guddaa kan amantii biraallee hordofu miidiyaa irratti hedduu jira baga rabbiin gartee islaamummaa teessi jabachiisee jiru jira walumaa galatti ummata kana keessaa argamte qabsoo keessaan baane qabsuma keessa jirta namni keessaan ba'u oromoo tanaas itti dhaadannaan islaamummaa teenyaas itti dhaadannaan lachuutu calaqqisiifne addunyaa kanarra jiraanna namni oromoo sirraa fudhachuu danda'u jiru oromummaas namni islaamummaa sirraa fudhachuu danda'u jiru wayaa tana sirraa fudhachuu dandeenya beektu namni saamuu danda'a qabeenya keessa saamuu danda'a maatii keessa saamuu danda'a oromummaa fi islaamummaa namni sirraa fudhatu jiru warra irratti jiraatee irratti du'u rabbi nu haa godhu hawaasa babbareedaa jaalatamaa kanaan isa amantii fadhee hordofuun mee maal jettaan inshallah warra irra gammadee kaan garee abbichuu jee kaan garee jawwee jee kaan garee jaalmaroo joo kanaaf dhaamsadhaam inshallah asumara xumuree qophii biraa ta'e itti aantu yoo rabbi jedhe sagantaa bareedduu gaafattis waan qopheessite walumatti deebinee gorsa wal yaadachiifna walirraa baranna artistoota biraatis fidanneetuma inshallah waliin haasofna rabbiin si qajeelchee hunda isaaniitu isaan haa jibbisu kana jenna akkanaan si jira du'aa nu godhe. Ayya gachitti dhaabbattee siifin oofaha. Sanirraa oofeetiin nuu cufa. Waa. يا ربي صل على يا ربي صل على خير الورى يا ربي صل على يا ربي صل على خير الورى جسمي کو ڈال چاوے آم محمد جال لسات اونے کھینیا مچاوے يا ربي يا الله تران کو زرانچتو اکم کو تهدفو اسم برا الله يا اسلام وبت يا اسلام ግርማ ሞገስ رحمن رحيم بي ስምክን ሳወድሰው ይላቸዋል ባሮች ደስ ደስ አላሁ የኔ ማማር የኔ ግርማ ሞገስ ያላችን ፍቅር በልባችን ላይ እንገስ ያላችን ሙሀባ በሀገራችን ላይ እንገስ ያላችን ፍቅር በልጆቻችን ላይ እንገስ ያላችን ፍቅር በቤቶቻችሁ ላይ እንገስ አሚን 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 ጋ ሁንዱማፉ ሰበክ የሁንዳፉ ረቢን ዲን እስላም አገኝ አሚን ያ አላህ اللهم آمين سبق يهوندا في ربي دين الإسلام آخر اللهم آمين عمل سيسو فرسيسو نسرك سواني مكان ركوب ثاني دين إسلامي ربنا فاقي
آمين يا الله. وان نمني نما جالت نمني تكمتي أمن نما هم ربي كان أكس. إنما أبو ربي لما قول يسدي قول يجين كردو أبدا. أماس كفري تيسان اتجابات دوتي بدي تيسان اتجابات دو أنيس غاري تيجين جابات داولين تكوتانا جين كردو يا الله. نلمانو كجلو سن ربين نوفاكن نو كجلو سن آمين 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 يا الله. آمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. تيسان نك يا ربي تاغبرو هاجلت ولين تكوتا جيلو إني أبيكو باتيس جلنا تاوسان أنا وار ربنا برسيسي إسوان برسيسني ربين وان نغرسيسي تانا أبليين كينيا خنركني ساغرسي آمين اللهم آمين. إساتنا ما بريد ربين نها بريد آمين آمين. ربين غوسا قريشي لا توقع دبافر ولي قالوا دي والقود والفت أكن. رسول جدو ترقم سيسي تقوتاسيسي مالي توحيدان تينيا ناس إلان فتقوم صوبا قرته والجالة تدان تقوم دقاد ربي جدو تهذا العرش تقوم دقاد آمين توحيدا آمين يا الله. تو إني آمين. سنوقا جدو تدراري تقوم دقاد هذا العرش أكن. ربين سير رساتي نوقا نجدو تدقومي تقوم دقاد سنلي منما جدو درارتي ربي في جدو باسني حقا في جدو باسني تقوتها نجتون أبدا سبا قد أبدا 100% أستاذ جمال الزين سبا كان هند سانين جالدان أكس. هند سبر كوتا كوتا توكو كنا بار هنگا بريمان كي يكون نتيجة تنسى جالدان صح صح. ونين جالدو غا جاللا ترى كرتي ونين نمني جالتنا ما كن توحيد أكس. توحيدنا كنو بيكا آمين يا الله. عذاب جلانا جانا عباسو كفروا نرام آمين بلسيني ناس بلسيني آمين يا الله. آمين مسكين ممتين يتنانتياته آمين يا الله. ولا اللي وانا من قونين كبو لغة. araarama saanuu haa godhuu kaa warra gartee dhugaa sobatti fakkeesse soba dhugaatti fakkeesse haraam halaal itti fakkeesse halaal haraam itti fakkeesse irraa tahurraa walabanuu haa baasu kaa saba kiyya آمين آمين آمين. saba kiyya kanaaf diin islaam naa kenninaan hunda isaanii kakutaa 11tiif waa takka isan ibdu sabirkaa bishaanii kana isaa harkaa qaba bulbulee bishaanii wajjinaa obaasaa miisa kanarraa shakkiin qabu aliimun zaahiri صح. isii danaan na haa gammachiisu gaa ustaad jamaal kiyya aamiin آمين yaa sa'o sitti والله. آمين dhageessee آمين bismillahi آمين. wala لا zaalika bihaqqi subhaana rabbika رب rabbil izzati العزة amma عما yasifun يصفون salamun وسلام على alhamdulillahi المرسلين rabbil alamin والحمد allah لله rabbil رب العالمين. أنا جاء في رحمني نبي خين جالتما محمد بن عبد الله أبا إبراهيم أبا فاطمة الرتي إسا مالي قرتي نمنه قرتي يعني قرتي ملكون إسا كرا إسا مالي ولا مدي من ملكون الدنيا في آخرتي إسا قويا برو إسا ولينتان إسا الدنيا ريرو جرانو لك أجيلو مكان رجرانو ورئيساني ولينتان ربنا وقرب هندا كيسانو كان أرتي كيسا جروس فلا قرتي ربي سني ده أكو مخاطرت إسنا باسو مي فالي مالي كرام مالي خنجوس ولين لالا أسمران ورا قرتي متى جرا سجل أمة قرتي هدم توتا بيسود عربيا كنافو كدير مالي في قرتي الجتني ورتي حاملو ما ننجج بيسنه هدم توتا مسياسة قفا مني معرف جفرا جناني مي كنانو جرا كنا مال جتان إن شاء الله. duuba isa kana ulamaa rabbiiti furmaannini majlisni oromiyaa majlisni oromiyaa فيديو جمس غرا غالي جما خان غرا غالي سياسة دراي. narraa garagaltee miti أبشر إن شاء الله. سر فتاني وبلو يمي tanaan ni fixa ربنا على فيسو والله إدام توتا كينيا هو ربين كم بيا كيس akkami روحي. نعم.
Bagumarran ergamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaani muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanana wala duraanii achinahu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniif ta'uu isaan diini akkasiin leenjisaan sayyidul amiini haqiiqaan aqiidaa kun nama gallaani mootummaan kan rabbiiti mootiin sittinni hukmi isaati malee hin guutamu. Aboo Qadiir jirtanii hedduu ta'anii dhuftanii networkiidha jara keenya inshallah rabbiin isaa fi isaa laaffisu hunda keenya bakka jirtanitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinaatii subaahii jaalalatti ka rabbii keessatti warra waliin jiraatu rabbiin haa godhu. Qadiir na dhageessu? Maashaallah. Abshir. Ayye tole mee gartee uummata keenya kanaaf walumaa falli isaanii maali mee jara kanaaf dhumaa jiranii du'aan isaanii jiraan isaanii biyya san rakkaa kumaatama. Majlisni Oromiyaadha. Laal majlisni Oromiyaadha. Haa dagaagu ninja. Nutis haa dagaagsinu ninja. Qabeenya fi hundaan. Akkam. Dagaagseetu waa hunda qaba. Bakka iyyumattu badii biyya nabii keessatti goonee fi saaraa kananii ulamaa'iin rabbii gara gartee mootummaa biyya Itoophiyaatti haa'ii Akkam. furmaanni isii kanaa. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا تنهر. دين دقتشو سيلا هدين صح جتكن akkasi. دوبا غا إسي تنغرتي سنين إيدا تغرتي تواود أمتي تنوغارك وغاهم جن تبوتس أمتو مهيدا مكاناو علماء إيتو جلت دارare kan ummat doar kana faaw waan biraatiin ulama iitana beekan Akkam. beekan bisaan kana jala darare beekan waan kana baasuudhaaf jara hidhame kana baasuuf kanaas ulamaa'in teenyatun mootummaa biyya Itoophiyaatti Oromiyaatti illee hogganuu dubbatan haaluu galchanii gartee isaanirraa hin barbaade isaan bira jiru. Akkam. Walii gallame kanarraa walii- kana duuba dhumarratti waan achi keessatti rabbiin hirkoo haa ta'uu fi fa'amma yatiin lallal فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا جميع آواتنا ربي نقوم سيفي ربي كافة راساني ربنا أبغى Amin ya Allah. Amin. يه فإن ما لاتنا ثم برجع شام كمان Akkasi. هو سبعة نقول ما لنا نمني آلا جوجان أنا ما مقارا بيجين هكذا كريكتة تبغى يجي أنا ما كل ما دون جيتو مالا جوجا آلا فكات هذا من كابن أمو أبغى ربي كيسن جين ربي نواجي سوكا سجمان Amin ya Allah. Wallahi nu ajusu qalbii nu goggoge. Gartee kallaa barraan alaa Duuba qulubbii gaa. makaanuu eegsifuun jaa. Sa. واني في خرج دون Sa. آلا جوجا करते आला फकात गंगोरा गदा फकात هذا من كابني خانو مغار هوان جتي ركن ما دون جيتو फिलहाल हमने सुकन اللهم نجني Akkasi. استاذ جمال كي Naam. دوبا ربي سيسنا فاجرا تشي سبري دارتيا Amin amin. شنيده آمين. يدناس ربي هادر متو شنيده آمين، قدام آمين. ربي هادر متو آمين. ميك اگرتي اس غبا شادا قبسي كني لين ربي ربي لا تيالا تسن سيعمل كيس باذن الله Rabbi si haa jaalatu. Rabbi jecha تو wal غدا jaalanna. تكبر بيليس ميلي بتا خامس دو من سي غدا استاذ جمال كي Abshira. Wallahi waliin jirra. Walii goona Rabbi. Rabbi دوبا jecha wal jaalanna. كدوما تنين دامدو كدوما تنين دامدو علماء غرتي غرغارسان لين غرتي وان النبي نكنا جي وان كنا وان جي نغرغارا وان جنيني
Akkas gammachuma Yee. hamaasuma namni akkanuma lafa keeti malee waa takka Gammachuma gartee laal malee waa takka. gargaarsa namoomaa akka ilmatti si goona. Akkas Gargaarsa namoomaa gargaarsa namoomaa aalii wajjin naa godhani. akkas waa takka Duniyaa fi laakiratti gartee ilmoo isaanii rabbii haa gargaaru. Alla maganii rabbiin gartee ulamaayii teenya. Laal nama amma kee hin beeyne yookaan Akkas. nama hamma isaan beeyne amma kee hin gaafatin. akkas Kabiraa tanaa una yaadatee kanumaan barame akkana gubadde. Na yaadateetu waan biraa jee hin beekuu baay'e. sa Wannummaan an harkadde. Boomaan isaa jecha maraadde tana maraa taale jee qabsoo isaatiin naarra. akkan ajaa'iba Yee waan taniin irraa harkadde yoo jiraatte isii tana. Ulamaa keenya tanaa hulaal. An tokkummaa Galata dhufaatis rabbii. ulamaa biratti hin argee takka. akkana Kanaa ulamaa keenyatu na yaadatee adiir keenya kana akka namoomatti mucaan kun dararame mataatiin. galatoomani Hiji maashaallah haa galatoomanii qabadhu. Laal kamaraa taajee haa galatoomu maal rakkata. akkas Maraataa kanaani maraataa rabbii kanaani rabbii maraataa shayxaanaa hedduu fayyisu. inshaallah allahu akbar An rabbii bi baradde ha shayxaanaa maraate garuu maraatuun isaa sirrii miti. Maraatuun biyya Akkas. sanaa sirrii. ashir Egaa rasuulli rabbiitu bar rabbiif maraataa jaamanii mi. akkas sa Gooma rasuulli kiyya jaamee miti. dhuga Kanattiin gammadaa. abshira على كل حال والنجم إذا هوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله باية تكغلتومي هاسوني ديراتي في سريرة فين جنانينيس إبادان جد تولتي لابچان أولن نياچان أولن رفان أولن ديمان أولن غرتي ولالان أولني رب جدومتي تولتي رب سر عجالتو أفيراتي أواتي هواسا كيتي لميتي داوتو تكيتي أرغموف غلطوما ورين غمانو داوتنيس غلطوما سغنتات رجالتون قبي رجالتون يو ربي فيا في نغانو خني غرتي جرو نجراچسه خم ولد ديبنوتا يو هنجرانس دو امنو غدا يو جرانس دو اينو غدا سين جنة يو نفي انا في خديرس دوغو غره انا في ساب شيطان الرا يو خن خيري دبنو تاتي فمن الله يو اسن كتونو تاتي مقايس مغافنو اكمن تاني جچن تاني فرتن عفو لله يرنو دبران سنجا كديركو باجي غلطومي جرو بريدو ناجرادو بكم جرتو رب سياتيسو ايمانا في عافيه في واوندرت جرادو قبينياس فياس بكمساس رب سبحانه وتعالى سيفا دبلو برسمان قما مراتيف تنم dhugaa isin agarsiise fayyina jenne qoricha si rabbi subhanahu wa ta'ala nu agarsiise sinja galatoomin sinja bishaanillee seefin kanne waa takka seefin kanne atummaan achigaa if dabbarin sinja rabbi sirraa jaalatu أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال بارك الله فيك. دين الإسلام على قلبي دين الإسلام على اللسان. abshir nagi دين الإسلام على قلبي دين الإسلام على اللسان. abshir nagi afir rahmani nabiyyi keenya jaalatama muhammad ibn abdullah irratti hajiraatoon ka guyyaa qiyamatti wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagetti turtii tana waliin tura hanga guyyaa biraa waliin deemuun halkan gaarii guyyaa gaarii waaree gaarii ganama gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa jiraadha. Bagumarran ergamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaani muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaani jara duwwaa ta'eef dabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaani gaafuma amanana wala duraanii achinahu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniif ta'uu isaan diini akkasillee injisaan sayyidul amini aqiiqaan aqiidaa kun nama gallaani mootummaan kan rabbiiti mootiin sittinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera lamaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa halqe qabni kana qabil alfaadha jaalalleen sayyidii kan bifti gurraacha kan keessa isaanii gaafa shumriin isaanii 43 jaahiliyyaa keessaa ta'e namaa gadi ilmaan qureeshotaa xiqqaa guddaan hundi osoo keewwaana namaaf tolii gadi gaafa hojii rabbii bira bu'uu gadi isa ga'ee ergaan sayyidal wujuudi quraana dhaga'ee kalaamu samadii seera rabbii gaarii waa hundaaf sanadi kan nama wal qixxeessu gurraachaa fi adii
Bagumarran ta'in ergamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaanii muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanan wala duraanii achinahu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniif ta'uu isaan diini akkasillee injisaan sayyidul amini aqiidaa kun nama gallaani mootummaan kan rabbiiti mootiin sittinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera namaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa halqe qabni kana akka bilaal faada